15-16 साल से मेरे को बुद्धू होने पकड़ा था. Praise God, praise God, praise God. What is he saying? He's saying from many years he was demonic possessed. And he was saying one day these demons would leave my body. And today through you when you were praying, God has delivered me. Hallelujah! जोरदार तालियां बजाएं. मेरे पैरों में बहुत दर्द सी ते मेरे कंधे में बहुत तकलीफ. Procession which has become a very popular tradition. Oduu angafutaatiin eegala. Suuressa ta'uudhaaf dhiiras ta'uu dubartii reenfa waliin ciisuun dirqama yookaan ammoo daa'imman fuudhanii seexanaaf qaluun Itoophiyaa keessatti raawwatamuu irratti argamaa jedhamee jira. Ergaan kun baay'ee gurra namaatti kan hin tolle akka ta'es beekamaadha. Garuu keessattuu namootni magaalaa Finfinnee keessa jiraatan daa'imman qabdanis of eeggannoo guddaa akka taasisan dhaabbileen garaagaraa dhaamsa isaanii dabarsuu irratti illee argamu. Egaa taateen kun akkamiin mudachuu danda'e? Gocha kana duubas icciitiin jiru maalidha kan jedhu odeessa keenya yeroo kanaatiin bal'inaan qabannee jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo magaalaa tokko keessatti musliimonni kumaatamaan lakkaa'aman namootni lama quraana kabaja dhorkan jechuudhaan waldaalee kiristaanaa gubuudhaan manneen jireenyaa hordoftoota amantichaa mancaasuu poolisiin himeetiin jira. Egaa gochi kun biyya kamidhaa magaalaa kamitti mudate akkamiin mudachuu danda'es kan jedhuu fi tarkaanfiin fudhatame maalidha kan jedhu bal'inaan qabanneetiin jirra kan isin biraan geenyu ni ta'a. Hanga xumura odeessa keenyaatti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraatee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'ullee haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalama. Like share gochuudhaanis immoo yaada keessan immoo koomentii irratti nu qooduudhaan odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita gadhiifaman akka isin qaban gochuu hin dagatinaa isinin jenna. Odeessa keenya jalqabaatiin sooressa ta'uudhaaf dhiiras ta'uu dubartiin reenfa waliin ciisuun dirqama yookaan ammoo daa'imman fuudhanii seexanaaf qaluun Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhamu irratti argama. Ergaan kun baay'ee gurra namaatti kan hin tolle akka ta'es beekamaadha. Garuu keessattuu namootni magaalaa Finfinnee jiraatan daa'imman qabdanis of eeggannaa gochuun dirqama isinitti ta'a. Yoo xiqqaatee magaalaa Finfinnee keessatti torban lama daa'imman ni dhabamu. Daa'imman kanneen wayitaa dhabaman jedhamanitti waajjira poolisiitti ibsame suurri isaanii maxxanfamee dhuma irrattis dharaa abidda buutee ta'ee ni hafa. Atoo malee viidiyoon dhiyeenya kanaa gadhiifamee akka ibsutti abbootiin qabeenyaa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan sooromuudhaaf wantoota jiggaasisaa raawwachaa akka jiran isaan keessaas dhiira kan ta'e yookaan ammoo dubartoonni soorummaadhaaf reenfa wajjin akka ciisan yookaan ammoo daa'imman isaanii hangafaa mana qaalichaa kanatti geessanii qalanii aarsaa erga godhanii booda qullaa isaanii dhiiga dhangalaasan yookaan ammoo dhiiga dhala isaanii aarsaa godhan akka dibatan illee Hosaanaa namni jedhamu ifatti hojii mana seexanichaa keessa kan hojjechaa jire dubbatee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf amma kanattis ta'uu baatu namoota maatiin isaanii soorii ta'anii mucaan isaanii keessaa inni tokko ammoo maraataa ta'ee karaarra qullaasaa adeemu tokko namootni itti dhiyeenyaan argan ni dubbatu. Sababa maaliitiif yaalchisuun hin danda'amne jedhamee gaafa gaafatamanitti dhugaan dhaga'ame baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee maatiin nama kanaa soorummaadhaaf jecha mucaa isaanii irratti erga mursiisanii booda carraasaa fudhatanii jiraachaa akka jiranillee hubatamee jira.
Dabalataanis wayita ammaa kana akka namichi Hosaanaa jedhamu Gaambeellaa mana qaalichaa ture kun ibsutti mana qaalichaa kanatti soorummaadhaaf kanneen dhaqan dhiira yoo ta'an reenfa dubartii ho'aatu awwaala keessaa baafamee dhufee laatamaa fi qorichi itti dibamee kan dhiyaatuuf yoo ta'u sana booda qorichi erga reenfichatti dibamee booda reenfichi yoo lubbuu hin qabnes akka nama lubbuu qabutti sochii ni taasisa. Sana booda dhiirri soorummaadhaaf dhaqes reenfa sana waliin akka wal qunnamullee ni ibsama. Namni mana seexanaa kana keessa hojjetaa reenfas miicaa ture akka ibsetti qaalichaan kun hojjettoota dhibbaa ol kan qabu yoo ta'u akkasumas daa'imman yeroo butamanii gara manichaa dhaqan qoricha qaama isaanii keessa kan awwaalamu yoo ta'u sana booda of wallaalanii ergasiin booda akka qalamanillee ibsee jira. Wanti nama dhibu ammoo takkaa fedha isaaniitti waan kanatti erga seenanii booda keessaa ba'uu akka hin dandeenye amala kana Adam Waashibti bara 1776 Illuminaantii hundeessee abboota aangoo qabachuuf jecha hojii ergama dukkanaa kana akka fayyadamaa turellee ifoomee jira. Egaa dhaabbataalee addunyaa kanaa to'achuudhaaf dhamaa fiigicha amaa fiigaa kan jiran yoo ta'u addunyaa kanarratti ummati biiliyoona 1 ol jiraachuu sirrii miti. Kanaaf ummattoonni addunyaa kana biiliyoona 8 jiran kun karaalee garaagaraa irrachuudhaan akka to'annaadhaaf nu mijatutti xiqqaachuu qabus jechuudhaan dubbachuu irratti illee argamu. Kanaafis maloota tokko ni fayyadamu. Akka fakkeenyaatti qoricha dhala dhowwuu dubartootaaf kennu, qoricha ulfa baasuu eeyyamsiisu, gaa'ela saala wal fakkaataa eeyyamuu fi kana sammuu babal'isu, waraana wantoota kakaasuu danda'an babal'isu. Akka fakkeenyaatti waraana addunyaa tokkoffaa, waraana addunyaa lammaffaa dabalatee dhukkuboota dhala namaa lafa kanarraa balleessuu danda'an laaboraatoorii keessatti oomishuudhaan of eeggannoodhaan faffacaasuu fi kanneen kana fakkaatan. Fakkeenyaaf HIV/AIDS bara 1930 fi bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudatee fi koronaa dhaabbilee manneen amantaa ciccimoo ta'an gidduutti wal dhabdee uumuu fi macaafa amantaa isaanii xureessuuf hojjechaa akka turanillee ibsamee jira. Kana qofaas miti, biyyi Ameerikaallee kan hundeeffamtee dhaabbata amaa kanaan jedhamu irratti argama. Dhaabbatni addunyaa jeequ kun dhaabbilee addunyaa, baankii addunyaa, dhaabbata fayyaa addunyaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbata nyaataa addunyaa, dhaabbata nageenyaa addunyaa fi dhaabbata tokkummaa amantaa addunyaa to'achuudhaan golgaa duuba taa'ee akka garaasaatti gooluu irratti illee argama. Haa ta'u malee namni ija qabuu fi argu waan hamaa isatti adeemaa jiru kana jala ni miliqa. Gara ergaa keenyatti yeroo isin deebisnu namni soorummaaf gara manichaa dhaqxee dubartiin yoo taate akkuma kana reenfa dhiiraa waliin raawwatti. Ergasii reenfichi torban tokkoof reenfichi bakkee ni tura. Abbootiin aangoo biyya Itoophiyaa fi Suudaan hedduunis gara sana dhaqanii gocha kana akka raawwatan illee kan hime Hosaanaan namichi galma seexanaa kana keessa hojjechaa ture ifoomsee jira. Akkuma beekamu si'a hedduu hidhattoonni Gaambeellaa daangaa Itoophiyaa seenanii daa'imman ukkaamsanii fudhatanii adeeman yeroo jedhan baay'ee ni dhaga'ama ture. Daa'imman kanas seexanaa faarsaa godhu, oduu ukkaanfamuu isaanis achumaan baduu wanti isaan himan tokkollee hin jiru. Sobadhaa akka hin jirreef hin jenneef egaa miidiyaaleen garaagaraa yeroo ammaa kana dubbachuudhaan namoota of eeggachiisuu irratti illee argamu. Seexana wajjin gaafa walii galtan hamma dhumaatti wanta ajajamtan kana hin raawwattan taanaan xumura irratti seexanni isin maraa qullaa isin taasisaa akka carraa ta'etu Hosaanaa namni jedhamu kun icciitii ba'ee itti hime yookaan ammoo icciitii kana baasee dubbate malee namootni hedduun manicha keessatti dhiigni isaanii akka dhangala'e ibsee jira. Kanaaf seenyutu itti gaafatamummaa isaa fudhatee dhugaa kanaaf abukaatoo dhaabbatee saaxila laata kan jedhu kun gaaffii hundumaa keenyaallee yoo ta'u abishaa caawataa fi yaannetaa irraallee fudhanne. Seexanoonni soorummaa ija dura qabanii namoota isatti hin amaniin ofitti harkisaa dhiiga daa'immanii soorataa jira. Kana jalaa wal baraaruun itti gaafatamummaa guddaan kan irra jiru maatira. Haa ta'u malee jecha mootummaan namoota qaamni ilaallatu wajjin rakkichaa furuudhaaf hojjetamaa jiraa fi kan kana fakkaatan jedhu dhiisaatii itti gaafatamummaa guddaa ofii keessanii fudhadhaa. Daa'imman keessan eeggadhaa. Waaqayyo waan ciggaasisaa kana dachee keenya irraa kaasu nuti sa'a kadhannuun dhaamsa keenya isa guddaadha. Odeessa keenya kan biraatiin Paakistaanitti namoota amantaan isaanii arrabsamuun himataniin waldaaleen kiristaanaa gubachuun ibsameetiin jira. Magaalaa Paakistaanitti argamtu tokkotti musliimonni kumaatamaan lakkaa'aman namootni lama quraana kabaja dhorkan jechuudhaan waldaalee kiristaanaa gumuudhaan manneen jireenyaa hordoftoota amantichaa mancaasuu poolisiin himeetiin jira.
Haleellaan kun bulchiinsa ba'aa Buunjaa magaalaa Jarnawaalaa keessatti kan qaqqabe ta'uunsaas eerameetiin jira. Poolisiin akka himetti yoo xiqqaate manneen amantaa kiristaanaa 4 ibiddaan kan gubatan yoo ta'u, gamoowwan jiraattota manneen amantaa kanatti hidhata qaban illee danuun isaanii manca'uun ibsee jira. Egaa Paakistaan keessatti amantii arrabsuu yookaan xiqqeessuun du'aan nama adabsiisaas jedhamee jira. Kanaan dura namni yakka kanaan himatamee du'ee jiraachuu baatus garuu kanneen amantii arrabsan jedhaman gareedhaan haleellaan qabsiisanii kanneen du'anii jirus jedhameetiin jira. Hawaasni Musliimaa uummata Paakistaan keessa parsantii 96 ol akka ta'an illee ni amanama. Hordoftoonni amantii kiristaanaa lamaan fuuldura kitaaba qulqulluu amantaa Islaamaa kanneen ta'e Quraana gubbaatti jechoota yaada arrabsuu qabanii fi halluu diimaan barreeffame argachuu dubbachuudhaan poolisiin himannaa irratti banuus Reuters gabaase. Amantii kiristaanaa kan hordofu namni ganna 31 Yaasir Baatii namoota sababa kanaan mana baqatan keessaa isa tokkodha. Foddaa balbalaa cabsanii firiijii, soofaa, teessoo fi meeshaalee mana keessaa biroo baasuudhaan mana kiristaanaa fuulduratti tuulanii gubaa turan jechuudhaan illee dhaabbata oduu AFP'tti himanii jiru. Macaafa qulqulluu gubanii kabajaa dhowwaniiru gara jabeeyyii turan jechuudhaan illee ni dubbatu. Egaa viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti fe'amee akka mul'isutti hiriirtonni mormii gamoo warreen kiristaanaa wayita mancaasan poolisiin achitti argamee ilaalaa akka ture illee ni mul'isa. Ministeerri odeeffannoo bulchiinsa Buunjaa Amirmis amantii xiqqeessuu yookaan ammoo kabaja dhowwuu jedhame kana balaaleffachuun poolisoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara naannoo sanaatti ergamuu fi namootni danuun to'atamuun ibsameetiin jira. Tuunni namoota haleellaa raawwatan kana irra caalan ammoo namoota dhaabbata siyaasaa Islaamummaa yookaan ammoo TLP jedhamu deeggaran ta'uu maddeen mootummaa Reutersiif himaniitiin jiru. Paartiin TLP'n keessaa harka akka hin qabnellee dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Anwar ul-Haq namoota jeequmsa kanaaf itti gaafatamummaa qaban irratti tarkaanfii ariifachiisan akka fudhatullee gabaafamee jira. Lubni Paakistaan Azak Marshii magaalaa ollaatti argamtu Lohar irraa hawaasni kiristaanaa taateewwan kanaan baay'ee akka gaddanii fi dhiphatan illee ibsanii jedhanii jiru. Qaamolee seeraa kabachiisanii fi kanneen akka kennan irraa haqaa fi tarkaanfii akkasumallee nageenyi lammiilee hundi atattamaan gidduu seenuun lubbuu keenya biyya keenya keessatti gatii akka qabdu akka nuuf mirkaneessanu ni iyyina jechuudhaan X duraan Twitter jedhamuun beekamu irratti maxxansaniitiin jiru. बंद आंखें खुदा के बेटे यीशु के नाम में खुल जाए। 15-16 साल से मेरे को बुजुर्ग ने पकड़ा था. Praise God, praise God, praise God. खुदा, What is he saying? he's saying from many years he was demonic possessed, and he was saying one day these demons would leave my body, and today through you when you were praying God has delivered me. Hallelujah! जोरदार तालियां बजाएं खुदा. She's saying that from many years she was having paralyzation due to which she could not speak, and now you were praying she started speaking. मेरे पैरों में बहुत दर्द सी ते मेरे कंधे में Procession, which has become a very popular tradition. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa odeessi kiristiyaanummaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa haaraa qabannee amma siniif dhiyaannutti turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u sinin jenna. Yeroo jalqabaaf qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u haala tokko gadi tuquun akkasuma like share gochuudhaan koomentii irratti illee yaada keessan nu qooduudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Karaa fuula weebsaayitii keenyaas odeeffannoowwan kiristiyaanummaa barreeffamaan argadhaa siniin jecha liinkii weebsaayitii keenyaa koomentii jalqabaarra sinii keenya isarrallee gadi tuquudhaan mallattoo sabskraayibii karaa harka keessan mirgaa moobaayila keessan xummura miil jalatti sinii dhufu gadi tuqaa. Waan hordoftaniif ulfaadhaa. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo haaraadhaan wal argina. Masitti nagaan tura.